Ani sanyii Nagaasaa jedhama. Duraan ajajaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii giddu galaati. Amma immoo koree hojii raawwachiiftuu abaaboo obooti jechuudha. Dhaaba heera hin qabne, dhaaba seera hin qabne, dhaaba seera ittiin bulmaataa dambii tokkollee hin qabne badii yoo dalagame seera ittiin wal sirreessantu jira, heera ittiin wal sirreessantu jira. Dhaaba kana hin qabne nam tokkeedhaan deemuu akka hin dandeenye hubannee waan arginee fi gara heeraaf seera dhaabaatti deebinaa. Badiin dalagamu heeraaf seera wal sirreessinaa, heeraaf seera wal qajeelchinaa. Kanaaf jecha kabaja uummata Oromoo, safuu uummanni Oromoo, aadaa uummata Oromoo eegne, duudhaa uummata Oromoo eegneeti uummaticha keessa sochoonaa. Kanarra ka darbe seeraan itti gaafatamuu danda'uu qaba. Kanaaf heeraa fi seera korri saba bara 2017 tumeen bullee wal bulchinaa. Kanaaf abaaboo obbo waliin akkaataa kanaatiin socho'uus hin dandeenyu. Badii inni dalaguus isa faana raawwachuus hin dandeenyu. Boruu itti gaafatamni seeraas itti gaafatamni seenaas hin jira. Kanaaf akkaataa kanaatiin dhaaba nam-tokkee faana socho'uu hin dandeenyu. Maqaa jedhuun ibsa baafne ibsa sana keessatti egaa dhaabuma isa ganamaa abaaboo waraanni bilisummaa Oromoo damee dhaabichaa yookaan immoo tarsimoo dhaabichi qabatee jiru keessa isa tokko. Hooggana waliigalaa kan jedhu garuu si'aachi uummata Oromoo waraana bilisummaa Oromoo bakkee garaagaraa jira waliin mari'annee yeroo gabaabaa keessatti hooggana waloo filanna. Kanaaf har'aan booda abaaboo oboon bakka nun bu'uu ibsinni waan inni baase hundumtiyyuu nun bakka hin bu'uu maqaa jedhu sanaani ibsa kana baafnee jira. Karaa nagaa kan jedhu suni egaa sagantaa siyaasa dhaabaa keessatti addi bilisummaa Oromoo ibdee mootummaa Itoophiyaa waliin qabu karaa nagaa furuudhaa fi yeroo hundayyuu ni carraaqaa jedha. Durayyuu jechuudha. Sagantaa siyaasaa keessatti lafa taa'ee heera keessatti lafa taa'eera jechuudha. Kanaaf mootummaan karaa nagaan waliin haasa'uudhaa fi akka silaatii heeraa fi seera argitee jiruutti argitee nu faana haasa'uudhaan mootummaan qophii yoo ta'e akkuma sagantaa dhaabichaatti iyyuu addi bilisummaa Oromoo karaa nagaa rakkoo mootummaa Itoophiyaa waliin furachuudhaaf balballi isaa banaadha. Kan keenyas banaadha. Mootummaan balbala isaa banata taanaani karaa nagaa mootummaa faana haasa'uudhaaf qophiidha. Kan ammoo nuti ibsa kana baasatoo hin ta'in sagantaa siyaasa dhaabichaa gubbaa jira jechuudha. Akkamitti mari'annaa, eessatti mari'annaa, eenyu waliin mari'annaa, qaama kamtu agartee marii sana irratti qooda fudhataa. Sana innuma marii sana jalqabne irratti haasofna karaa nagaa rakkoo kana furuudhaaf mootummaan Itoophiyaa rakkoo kana furuu balballi isaa banaa yoo ta'e keenyas balballi banaadha jechuudha. Ammatti hariiroo mootummaa waliin quunnamtii jalqabne hin jiru.